Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota obboleewwan kiyya akkam jirtan nagaa fayyaa keessan bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii dachaa isiniif haa ta'u. Har'a viidiyoo seenaa ajaa'ibaa tokko qabadhee dhufeetan jira. Hagadhuma viidiyoo kanatti nafaana turuudhaan chaanaala kiyya sunnaa rasuulaa subscribe godhaa, like share godhaa obboleewwan keessan biraan naaf dhaqqabsiisaa. Hagadhuma viidiyoo kanatti nafaana turaa. Dubartiin lammii Kuwaitii takka heerumtee abbaa manaatii fi ilmoo isii wajjin jiraatti. Manni isaanii xiqqoo mana namarraa laadhodha. Osoo abbaa manaatii fi ilmoo isii wajjin jireenya gammachuu jiraattu guyyaa tokko abbaa manaa isii kanatti bakka hojiirraa bilbilame. Eega san booda imaltuu guyyaa sadiitiif si barbaannaa dafiitii nutti kottaa qophaa'ii jedhaniin. Innis qophaa'ee haadha manaa isaatiin imaltuu guyyaa sadiif deemuufan deema waan ta'eef fuudheen mana maatii keetii si geessaa achitti ilmootii wajjin na eeddan hagananii deebi'utti jeeni. Isiinis amma xiqqoo mana keessaa waan hin hojjedhuun qaba. Eegasii obboleessa kiyyatti dawwalee isatu dhufee na fuudha. Ati homaa hin yaadda'ini karaa nagaa siifaa ta'uu deemi jettee isa geggeessite. Innis hayyee akkas taanan jee isaan dhiisee deeme. Eegasii intalli tunis mana keessa garagaltee guyyaa sadiif waan manatti hin deebineef jecha mana isiidhaa qulqulleessutti seente. Haga ammaa obboleessa isitti illee hin dawwalle. Hojii raawwadheetumaan suuta obboleessa kee dawwala jettee bilbila isii lafa keessee mana isii qulqulleessutti. Daa'imni isiitis haga ammaa waggaa 2 hin caalu. Daa'ima xiqqaa reefu miilan dhaabbatee deemu. Daa'imni kunis taa'ee taphataa jira. Isiinis mana isii keessa deemtee qulqulleessaa jirti. Xumura irratti mana fincaanii qulqulleessuudhaaf gara mana fincaanii ol seente. Daa'imni kunis taphataa miilan jala deemaa dhufee yeroo isiin hulaa cufattee qulqulleessaa jirtutti furtuu harkaan qabatee mana fincaanii itti qollofe. Eegasii daa'ima kana mala gootee akka inni yookaan furtuu hulaa jalaan laatuuf yookaan irraa banuuf yaalaa turte. Daa'imni kunis waan isiin jettu homaa wanni galuuf hin jiru, ammallee ijoolleedha waan ta'eef. Haaluma kanaan mana fincaanii kana keessatti saatii dheeraadhaaf turte. Eegasii iyyutti seente. Iyyatullee namni isii dhaga'u hin jiru. Manni isii xiqqoo mana namarraa fagoodha. Haaluma kanaan ganamarraa haga galgala mana fincaanii kana keessatti dabarsite. Mucaan isiitis beelawee beelan alaa boohaa jira. Sagalee daa'imni isiidhaa beelarraa alaa boohuu kana dhaggeeffachaa isiinis manuma fincaanii kana keessatti ugguramtee dhaabbataa oolte. Aduun dhiitullee furmaanni ammallee hin argamne. Ammallee manuma fincaanii kana keessaa buluudhaaf dirqamte. Iyyatullee namni isii dhaga'u hin jiru. Daa'imni isiitis beelarraa boohaa jira. Ammallee lafnis barhee jira. Garuu ammas furmaanni mana fincaanii kana keessaa isii baasuu hin argamne. Daa'imni isiitis boochaa ittuma fufe. Haaluma kanaan guyyaa 3 mana fincaanii keessatti dabarsite. Guyyaa 3ffatti sagalee ilma isiidhaa ni dhabde. Mucaan kunis beelarraa du'ee jira. Isiinis beela fi iyyeessadhaan laafattee mana fincaanii keessatti kuftee jirti. Jaarsi isii guyyaa 3ffatti illee hin deebine. Guyyaan 4ffatti immoo ol deebi'ee yeroo inni mana isaa banee seenu kunoo mucaan isaadhaa alatti kufee du'ee jira. Eega san booda innis rifatee akka malee iyyee mana kana keessa fiigee kilaasii hunda banee jaartii isaa barbaada. Waa tokkollee sagalee isii hin dhagahu. Osoo babbanuun dhufee yeroo mana fincaanii banee ilaalu isiinis kunoo as keessatti maraattuu fakkaattee laafattee hafuura baafachaa jirti. Lubbuu jaartii isaa dhaqqabatullee garuu lubbuu daa'ima isaa dhaqqabachuu hin dandeenye. Kabajamtoota fi jaalatamtoota obboleewwan kiyyaa seenaan har'aa qabu asumattiin xumuree haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nagaa rabbii keessa naaf jiraadhaa waan na dhaggeeffattaniif baay'een isin galatoomaa.